النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن كبجمتوتا هردفتوتا كينام النور ميديا راه كان سنيف درباجرو قصص الأنبياء سينا نبيوتاتي سينا كان كيستي نبيوتا ببيكمو قرآن كيستي دبتمن نبينا آدم الراجل كبي هنگ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والدرا دوبا كان سنيف ديهاتو يوتو سجنتا كين هراه جلقباتين صدركا سينا نبيوتا قبو أكما سن جلقبني أوما نما إسر أكا دوفه كان جدو قوابنا نسم برانجينا هنگتو مراتتي هردفام. لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله كبني قلبي كنيان لا إله إلا الله أمري ربي نبي كنيان لا إله إلا الله تكوثاني المانجينا لا إله إلا الله ربي كبنا إركو كنيا إسا كان باكا نفقه محمد رسوله. سينا نبيوتا هردفون مالف برباچسام سينا نبيوتا صدركا قدا قبام صدركا قباتو إسا راكن كي ربين وفي ساتي نفهمي الرغاري سيناتي جده قرآن دبتين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سينا نبيوتا جالا سيناتين سببنس نبيوني جالا المنما كلفا كان إرديمن كربين إسان فلته أمتتي إرغتي وانتاني أتو نبيوتا في إرغمتون نجراتو باتني سلا المنما كرا حقا إرابدون دلن سوربيتين كان حلاكا من تريم yeroo irraa yerootti hedduun ilma namaa seenaa addunyaa kan nama sodaachisu kan nama kofalchiisu kan nama booharsu kun hundisaatu kan dhugaa otoo hin taane teknooloojiidhaan fakkeeffamee kan himame hordofaa jira. Seenaan nabiyyootaa garuu waan kanarraa addaati. Seenaa isa dhugaa kan qura'aanaa fi hadiisa nuuf himamuudha. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. seenaa nabiyyoota kana baratuudhaan iimaana fi yaqiinatu namaaf dabalama. Isaanitti hidhatuufis seenaa isaanii beekutu nu barbaachisa. Akkasumas seenaa ummata duraa kan amananis ta'ee kan kafranii azaaban halaakaman yoo dubbifnu beekumsaa fi gorsa guddaa irraa arganna. لقوم يؤمنون. seenaa nabiyyootaa fi warra duraa yoo odeessinu seenaa madda dhugaa irraa madde yookaan hadiisa fi quraanan kan dubbatame irratti hundaa'ee kan walitti qabamee nu qaqqabeedha. Quraanni qabiyyee waa hundaati. Kan seenaa darbe of keessaa qabu kan murtii yeroo ammaa irraa argannu akkasumas waan fuulduratti itti deemaa jirru dursee kan nuuf himudha. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. seenaa nabiyyoota kana irraa waa hedduu baranna. Yeroo seenaa isaanii dubbifnu muujizaa adda addaa kan rabbiin nabiyyootaaf kenne argina. Akkamitti akka rabbiin isaan mokkoree egaa sabrii fi haqa irratti gadi dhaabbatu nabiyyoota irraa kan ka'e rabbiin tumsaa fi furmaata isaanii fiduu yoo arginu akkaan kan nama dinqisiisuu fi kan iimaana namaaf dabaluudha. Akkasumas faallaa sanaa warra rabbitti kafaree karaa nabiyyoota deemuu dide akkamitti akka rabbi isaan halaakee booddeen warra rabbitti kafaree fokkattuu booddeen warra rabbitti amanee ammoo bareedduu ta'uu argina. Wanti warra duraa mudate warra boodallee haaluma isaanii irratti hundaa'ee akka isaan mudatuuf malu irraa baranna. Jalqaba maaltu uumame? Otuu seenaa nabiyyootatti hin seenneen dursine wanti irraa dubbannu malee bira hin kunne rabbi akkamitti uumaa jalqabeedha.
dura rabbi malee wanti tokkollee hin turreem. Rabbi inni kan jalqabaati akkasumas kan boodatilleedha. Egaa rabbiin waa hunda dursee arshii isaa akka uume hadiisan ni dubbatama. Itti aansee yeroo dheeraan booda qalama uumee yaa qalama barreessi jedheen. Qalamnis maal barreessa yaa rabbi jedheen. Barreessi waan ta'eefi wanta hanga guyyaa qiyaamatti ta'uuf deemus hundaa barreessi jedheen. Yeroon kun otuu samaawaata fi ardii hin uumin waggaa 50 dursee qalamni waa hundaa akka barreessitu himamam. Egaa rabbiin itti aansee waggaa 50 booda ardii fi samaawaata uumuu eeyyameem. Guyyaa 6 keessatti ardii samaawataa fi waan jidduu kana jirus uumee raawwateem. Kanas wanti irraa barannu rabbiin wanta kana hundaa al tokko sekandii takka keessatti otomaa uumuu danda'u suuta suutaan kan uumeef ilmi namaa hojii isaa karoora fi suuta suutaan akka raawwatuu qabu barsiisuudhaaf akka ta'e mufassirtoonni irraa dubbatu. Itti aansuudhaan rabbiin ardii kana keessatti uumaa jinni jedhamu uume. Jinnoonni kunis dachii kana keessatti badii hojjetuu fi dhiiga walii jigsaa kan turan Qur'aanni dubbata. Egaa rabbiin malaa'ikoota isaa itti ramadee isaan adabsiise. Malaa'ikoonni jinnoota kana adabanii kaan immoo ari'anii gaaraa fi garba bishaanitti akka galchanitu himama. Sana booda rabbiin uumaa biraa kan dachii kana keessatti shari'aa isaa geggeessu uumuu beeksise. Innis Aadam jedhama. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Egaa malaa'ikoonnis muuxannoo jinnoota irraa qaban irratti hundaa'anii uuman haarofti kunis akkuma jinnoota dachii kana keessatti badii dalagaa waa yaadaniif akkana jedhanii rabbiin gaafatan. Yaa Rabbi, nama dachii kana keessatti dhiiga walii jigsuudhaan fasaada hojjetu uumtaa. Yoo nama si gabbaru barbaadde nuyyuu si gabbarra. Akkasumas sima qulqulleessinaa isaan jennaan rabbiin akkana jedhee deebii deebiseef. Ani uumaa haarawaa uumuu kana keessatti hikmaa isin hin beeyne beekaa obsaan eegaa jedheen. Dhugaadha, malaa'ikoonni horteen gaariin kan akka nabiyyoota saalihootaa fi waliyyoota uumaa haaraa kana irraa akka rabbiin argamsiisuudhaaf deemu hin beeyne.